GMS. Kam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota Golden Media Service sagantaa keenya guyyaa har'aa qabannee dhufneerra. Dargaggoonni kutaa Oromiyaa garaagaraa irraa yaada isaanii GMS'if kennaniin marii araaraa marsaa lammaffaa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti biyya Taanzaaniyaatti taasifamaa jiru irraa waliigaltee araaraa fi nageenyaa eegnaa jedhan. Sagantaa kana qindeessuun kan isiniif dhiyeessu Angosaa Kabbadaati. Dargaggoonni kunniin bilbilaan yaada isaanii GMS'if kan kennan rakkoon nageenyaa Oromiyaa fi biyya keenya keessa jiruun lammiileen dararamaa jiraachuu eeruun wal dhibdee siyaasaa biyyattii keessatti mul'atu hunda mariif marabbaan furmaata argachuu qabaa jedhan. Yaada isaanii akka itti aanutti isiniif qindeessinee jirra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turan affeerri keenya. Gaaffiiwwan koo inni jalqabaa waa'ee waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti araarri guyyoota darbe yookiin torbee guyyaa 10 oliif kan akka Taanzaaniyaatti adeemsifamaa jiru quba qabda jedheen abdii qaba. Eeyyan. Akka dargaggeessa Oromoo tokkotti guyyaa kana gaafa waan oduu akkasii dhageessu maal sitti dhaga'ame? Dhugaa dubbachuudhaaf wanta san dhaga'uun guyyaa dhaga'urraa baay'ee gammachuu guddaatu natti dhagame. Maaliif si fakkaate lubbuun kumaatamaa qulqulloota lafatti harca'aa jiran jechuudha. Sababa waldiddaa walgaarrifannaa siyaasaa mootummaa biyya bulchaa jiruutii fi warra bosona jiru irraa kan ka'e. Kanaaf jarri kun immoo oduun akkasii jarri wal marii gaggeessaa jiru bakkee akkanaatti yeroo jedhamu oduu akkasii yoo dhaga'u baay'ee gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Yuunivarsiitii Finfinneetti muummee ikoonomiksiitti kan qo'achaa jirtu. Gaaga'ama siyaasaa Oromiyaa irratti mudataa turee fi mudataa jiruun akkasuma immoo akkuma biyya keenyaatti gaaga'ama siyaasaa jiruun tarii dinagdeedhaan akkamii miidhamni gahaa ture akkamii yoo immoo araarri kun bu'ee waliigaltee irra gahame furmaata akkamiitu ka'a dinagdee irratti dhiibbaan inni qabu akkamitti hubatta? Okay, wal dhabdeen kun walumaa galatti biyyi takka guutuma akkuma Afrikaatittu yoo kan fudhannu ta'e rakkoon guddaan biyya tana gara guddina dhoorge akka Afrikaa ta'e Itoophiyaatittu wal dhabdee rakkoo siyaasaa civil war jedhuraa gara yerootitti because civil wariin gaafa kan jiraatu ta'e maalidha oomishtummaan hin jiru oomishatu dhaabbata nuti immoo agriikaalchariidha hin beekta diinagdeen keenya agriikaalcharii bakka taanee jirrutti bakkee uummanni gadi ba'ee qotatee hojjetuu hin dandeenyetti facaafatee haammachuu hin dandeenyetti diinagdeen biyyaa hin jiru isa kana immoo kan godhaa jiru immoo political crisisiin civil wariin yeroodhaa gara yerootitti deemaa jiru jechuudha. Kanaaf inni kuni ani amma rakkoo infleeshinii amma biyya Itoophiyaa kana keessa jiru tiifus gaaga'ama guddaa akka sababaatitti kan fide jedhee kan yaadu booda gara kaabaatti taasifamaa ture Tigraay wajjin deebi'ii immoo Oromiyaa keessatti san dura irraayyuu jalqabe oofishaaliin ta'in malee taasifamaa ture jechuudha. Inni kun immoo rakkoo diinagdee hamaa yookiin gaaga'ama infleeshinii amma biyya ekspiriyensi godhaa jirru kanaaf sababa ta'a jedhee san yaada jechuudha. Kanaafuu amma kun jarri kun rakkoon kuffuramee jarri kun yoo walitti kan deebi'an ta'e in the long term short term keessatti yuuti in the long run garuu haalli diinagdee tasgabbaa'insi diinagdee naannoo Itoophiyaatis ta'e akka Oromiyaa biyyattii sanaatti ni dhufa dheetan yaada. Ulfaadhu akka dargaggeessa tokkottis ati mee amma gama mootummaatiinis haa ta'u gama waraana bilisummaa Oromootiin ibsi kennamee hin jiru waa'ee mariin maalirraa akka jiru cufaadhaan kan mariin taasifamaa jiru. Tilmaamni garaagaraa garuu gama miidiyaa hawaasaatiin namoonni dhuunfaa teekinooloojii fayyadamuudhaan miidiyaa hawaasaa irratti waan garaagaraa tamsaasu. Dargaggoota keenyaaf maal dhaamta akkasuma immoo ati maal eegda marii Taanzaaniyaatti garee lamaaniin adeemsifamaa jiru kanarraa maal eegda? Okay, marii kanarraa wanti an eegu jarri gareen lamaanuu wanti isaan godhani jarri lamaanitu warri biyya bulchullee intarastii biyyaa eenna jedhu warri achi bosona jirullee intarastii biyyaa eenna jedhu intarastii kana gara koomaniititti jiddu galeessa ka godhate gara lamaaniitiyyuu kan mootummaan wanta mootummaan biyya bulchaa jirullee barbaadu isaanillee kan barbaadan gara tokkotti koomaniititti because absoluteness yoo kan taanu ta'e araarriin dhufu wanna tokko pay off ka goonu ni jira jechuudha opportunity costiin jira jechuudha gama dachiiyyuu isaan hunduu yoo ummata kanaaf dhugaa qabsoofna kan jedhan taate waan tokko duumatti kaawwataa mootummaan biyya bulchullee wanta kaawwatuu qabu garuu immoo ummata kana ni fayyada because mootummaan amma jirus ta'ee qabsoo ummataatiin qabsoo qulqulluu ummata Oromoo qulqulluutiin as ga'e ummanni odoo
akkasitti dhagaa darbatu osoo gaasni gamanaan waraanni irratti darbatamuuti qabsoo hadhaa agarru kana gumaacha hadhaa agarru kana kan inni geessu. Kanaaf jarri kunniin immoo uummata kaleessa akkasitti dadhabee beela'ee harka duwwaa taankii afoo dhaabbatee qabsoo biyya tana kun sadarkaa kana uummata Oromoo kana warra aangorra jirullee warra hundaa biyyatti sassaabe kana saalfachiisaa jiran waan ta'eef jarri kunniin taa'anii yaadanii uummata kanaaf waan ta'u lafa kaa'uu qabu. Ani dirqamni wanti 100% dubbachuu barbaadu asirratti mariin Tanzaaniyaa kun nagahaan guutumaan guutuutti olii galanii xumuramuu qaba jedheeti yaada. Yoo kan hin xumuramne ta'e ammallee ilmaan haadha Oromoo ilmaan Oromoo dhiigni ilmaan Oromoo jiguun itti fufa. As keessatti immoo moo'ataa fi moo'atamaa wanti jedhullee hin argamu. Uummanni Oromoo kufaatii hamaadhaaf saaxila jedheeti yaada. Kanaaf jarri kun yoo kan uummataaf hojjetan ta'e isa kana irratti walii galuu qabu jedheeti yaada. Ayyee ulfaadhu gannaaf gaafii nu faana gooteef guddaa galatoom. Isinillee guddaa galatoomaa jabaadha. Guddaa galatoomadha. Jarra kana naa kennuu keessanii fi mariin kun akkuma namni jiraata biyya kanaa ta'e kamuu beekutti mariin mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamu kuni milkiidhaan akka xumuramu baay'uma tokko eegatee jirraa gaafa jalqaba dhageenyu akka milkiidhaan xumuramu keessi keenya hawwaati ture. Kanuma kan namoota hawwu nagaa namni barbaadu haala biyyi kun irra jiru dhaabbatee ta'uu nageenya baay'ee barbaachisaa waan ta'eef. Akka dargaggeessa Oromoo tokkotti akka dargaggeessa Itoophiyaa tokkotti gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Marumaaf gadi taa'uu isaaniitiif iyyuu isa kana immoo fiixan bahee araaraan milkiidhaan akka nutti as deebi'anii baay'uma kadhachaaf illee jira. Ayyee guddaa galatoom. Gaagama siyaasaa Oromiyaa fi akka biyya keenyaatti jirurra keessaa yookaan dargaggoonni baay'inni dargaggoota Oromoos akkasuma biyya keenya keessatti illee baay'ina dargaggootaatu caala baay'ina biyya kana lakkoofsa uummataa yoo ilaallame. Meegaa gama siyaasaatiin dargaggoonni hangam miidhaman turan yookiin miidhamanii jiru jettee yaaddaa? Rakkoon kun immoo yoo furame maali faayidaan akka dargaggeessa tokkotti yookiin akka dargaggoonni Oromoos haa ta'u biyya kanaa tasgabbaa'uu siyaasa biyya kanaatii fi nageenyi bu'uu biyya kana keessatti maal argatu maal fayyadamu jettee yaaddaa fi maal miidhaman jettee yaadda kana dura? Inni kun waanuma namoota argaa dhageettidha. Namuu waan arguudha waan dhaga'uudha. Yeroo ammaa yeroo teekinooloojiidha namoota waan biyyi tuni keessa ooltee bultu quba qaba harka ofiirraa qaba namni hundi. Dargaggeessa qofasii miti akkuma waliigala jiraataa biyya kanaatti yookaan lammiileen biyya kanaa daa'ima dhalattuu irraa eegalee ta'ee maanguddoo soorama ba'aniitti illee haalli gaaga'ama jireenya isaaniitii fi baay'ee yaaddeessaa kan lubbuu isaaniitti yaaddeessaa ta'e irra warri har'a lubbuudhaan jiru hundumtuu kan jiraachaa jiru. Warri darbeera uumaa gochuu hin danda'an biyyaaf biyyoo ta'anii isaanis boolla isaanii daadhinaa guutu jechaatuma. Isa kanaaf immoo hangam takka maal fayyadamuu isa jedhuu fi namoota kana bu'aa nageenya argachuun qabu tilmaamuu waan nama dhibu miti namni hunduu ni beeka. Nageenyi gaafa jiraate namni waa hundatu jira. Haalli biyyi kun amma keessa jirtu gaaga'ama karaa siyaasaatiin jiru kana keessatti dhaabbileen mormitoota karaa hidhannootiin socho'anii fi mootummaa biyyattii gidduutti gaggeeffamaatii jiru kan namoota argaatii jiru kanadha karaa sooshaal miidiyaadhaan miidiyaalee idilee kaaniis waanuma namoota argaa oolu waan ta'eef baay'ee miidhama guddaarra jiranii lubbuun baay'ee itti badeera. Isa kanaaf immoo furmaata ta'uu kan danda'u araaradha. Araarri gaafa bu'e namni nageenya isaa eeggatee akkaataa barbaadetti biyya tana keessa socho'ee bakka barbaadetti jiraatee bakka barbaadetti hojjetee waan fedhii isaa hojjetatee jireenya isaa gaggeeffachuu danda'a waan ta'eef waan ilma namaatiif barbaachisu kamuu gaafa nageenyi bu'ee lammiileen biyya kana ni argatu jedheetiin yaada. Guddaa galatoom. Wanni garaagaraa miidiyaa hawaasaa kanarratti akkuma beektu teekinooloojiin sadarkaa guddaa irra ga'eera. Nama hunda kan moobaayila of harkaa qabu teekinooloojii fayyadamu tilmaama garaagaraa qabu namoonni garaagaraa. Yaa ta'uti garuu gama lachiinuu gama waraana bilisummaa Oromootiinis gama mootummaa Itoophiyaatiinis mariin maalirraa akka jiru maalirraa akka ga'ee fi bu'aan isaa maal akka ta'e guyyoota 10 oliif marii taasifame irratti ibsi isaan kennan hin jiru. Namoonni garaagaraa garuu tilmaama garaagaraa kennuutti argamu. Tarii ergaan ati qabdu jira kanaan wal qabatee ati hoo maal tilmaama akkamii keessaa hawwiin kee hoo maalidha? Gaafii koo isa dhumaati. Mariin kun cufaa ta'uusaa baay'ee gaariidha jedheetiin yaadaan jalqabumarraayi. Tarii itti osoo walgahii banaadha ta'e yookaan marii banaadha ta'e qaamoleen garaagaraa waan kana gabaasu irratti yookaan qaamoleen duubaa dhiibbaa godhanii gara gaariitti haa ta'u gara yaaraatti dhiibbaan jiraachuu akka danda'u namuu hin beeka.
ammoo isa kanaaf qaamni hooggansa gara dhaabbilee lamaanitti irraa jiranii cufaa godhaniitu waan irratti waliigaluu qaban qofa irratti dhaabbilee dhiibbaa qaamota kamiitti irraayyuu bilisa ta'anii mari'atanii waan mariin isaanii irratti waliigalchi irratti waliigaluu akka danda'anii fi haala mijeessira waan jedhuun yaada. Ammoo gara waanuma gaarii tokko qabatanii too'ee nutti as hin deebi'u jedheeti yaada. Yoo xiqqaatee parsantii gara dhumaatitti siqe yookaan harka caalaa isaa waan walii galan irratti yoo xiqqaatee jechuudha. Tilmaamni jalqabaa waanuma gaarii araaramni irraa jedhu karaa araaraatiin qabatanii too'ee akka as ba'anidha kan nuti eegatee jirru. Yaa ta'u immoo tarii wanni ta'u hin beekamu dubbii siyaasati waan ta'eef isa jedhuufi harka caalaa isaa gara parsantii almost 80 fa'aa walii galaniituma hangi xiqqoon kan marii xiqqoollee barbaaddu qabatanii yoo as ba'an malee wal diddaa akka kanaan duraa yookaan garaagarummaa guddaa san qabatanii nuti as deebi'u jedheetti hin yaadu jechuudha. Yoo xiqqaatee dhuguma qaamni kun lamaan qaama uummata biyya kanaatiif yookaan saba kanaaf quuqamu dhimmamu taananii garaagarummaa jiru akkuma jiruttuu ta'e yoo xiqqaate oduu aagaa tokko qabatanii kabajuma uummata kanaatiif as jedheetiin eegaa jechuudha. Hayyee baay'isaa ibsanuuf laattee fi afgaaffii bareedaa waliin taasisaniif guddaa galatoomii ulfaadhu siin jedha. Golden Media Service irraa kan sii bilbilee. Hayyee. Afgaaffii keenya guyyaa har'aatiin immoo kutaalee Oromiyaa keessaa dargaggoonnii fi shamarreewwan jiran. Marii jalqabuu waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti Taanzaaniyaatti guyyoota 10 oliif taasifamaa ture irratti tariitii dargaggoonnii fi shamarreen Oromoo maaltu dhaga'ame waan jedhu baruudhaaf maaltu dhaga'ame oduu kana gaafa dhageessu guyyaa jalqabaa. Oduu kana gaafa hin dhaga'u dhugaa dubbachuutti abdii wayii akka jiru keessi kiyya miirroo inatti dhaga'ame. Rabbi jedheetu mariin kun immoo nagaadhaan hiikama taanan carraa guddaadha. Hayyee. Gammachuu guddaan natti dhaga'ame walumaa galatti. Tole amma marii kanarraa maal eegdaati? Guyyoota 10 oliif mariin kun kan gaggeeffamaa ture hanga har'aatti garuu wanti irra ga'ame wanti ifa ta'e hin jiru. Gama mootummaatiinis gama waraana bilisummaa Oromootiinis ibsi waa'ee marii kanarratti maal irra ga'ame ibsi kenname hin jiru. Yaa ta'uti ati maal eegdame maal osoo ta'e sitti tola? Inni biroo immoo gaagama siyaasaa Oromiyaa keessa jiru kanaaf immoo furmaata jettee wanti yaaddu dhiibbaa ga'aan ture immoo maal wanti ati xiinxaltee yoo jiraate. Tole galatoomii gaaffii kanaaf maal eegda kan jedhu hundaa olitti akka isaan nagaadhaan waliigalteedhaan xumuran eega. Kan ta'uu qabu samarratti uummanni kunis akka biyyaattis akka sabaattis nagaadha kan barbaadamu. Nagaan immoo hunda caala. Wanti kun nagaadhaan akka xumuramu hawwii kiyya. Anis akkuma dargaggeessa tokkoottis ta'e akka uummata Oromoo tokkootti oduu kana gaafa naga'u baay'ee gammadeera. Sababni isaas mariin araaraa kun ifa jedhameen milkaa'uun xumurama yoo ta'e irra caalaa qaama dhimmi isaa ilaallatu qaama lammeen kana caalaa haadholii Oromoo fi dargaggoota Oromoo irraa araaraa imimmaanee qoorsu taa'ee sababan eeguu fi keessumaa waggoota 4 darban kana keessatti waraanni kun yeroo deemsifamaa ture Oromiyaa keessatti rakkoo nageenyaa rakkoo diinagdee keessumaa bakkeewwan tokko gara lixa biyyattiitti immoo lubbuu namoota baay'ee dabarsuurra darbee diinagdee fi nageenya Oromiyaa baay'ee jeeqaa ture. Kanarras darbee abbootiin Oromoo akkas keessumattuu haadholiin Oromoo fi dargaggoonni Oromoo rakkoo nageenyaa guddaan isaan mudatee Oromiyaas gara jeequmsaatti waraana ceesaa turedha. Kanaafuu araara kana dhaga'uu koottanis akka ilma Oromoo tokkootti baay'ee gammadeera. Akkuma beekamu mariin kun qaamolee garaagaraa gidduu jiru biyya Ameerikaa, IGAD, mootummaan Keenyaa, mootummaan Norwee fi qaamoleen garaagaraa qaamolee sadaffaan iddoo jiranitti mariin kun kan adeemsifamaa jiru. Yaa ta'uti malee hanga ammaa qaama sadaffaa kanarraa isaa ta'u mootummaa Itoophiyaa irraas akkasuma waraana bilisummaa Oromootii irraa ibsi bahee hin jiru. Mariin kun sadarkaa akkasiirra ga'eera waan jedhu hin jiru. Hanga har'aatti mariin kun akka tufee jiru qofa kan beekamutiin tariitii tilmaamni kee maal ta'a? Hawwiin kee hoo maal ta'a? Inni biraan immoo dargaggeessa keenyaaf milkaa'ina marii fi araara kanaaf dhaamsa ati qabdu maalidha? Akkuma ati jette ammoo naatti odeeffannoon bilisatti gama qaameen lameen irraa iyyuu baheen jiru. Nus akka uummata Oromoo tokkootti gammachuu keenya ibsachuu fi araara sana itti siqeenyaan hordofaa turre. Araarri sun araara qaamoleen garaagaraa gidduutti hirmaatanidha. Garuu amma naatti odeeffannoon tokko hin jiru. Walumaa galatti qaamolee garaagaraarraa araarri kun
araara obboloowwan gidduutti geggeeffamaa jirudha. Qaamni lammanuu sabuma tokko maqaa dhahataniiti qabsoo isaanii kan geggeessaa jiranii. Qaamota sanarraa qaamota garaagaraa yookiin qaama sadaffaa keessa seena caala qaamoleen lamman kun faayidaa dhuunfaa isaanii yookiin immoo bu'aa araara kanarraa argatan irra caala uummata maqaa dhahatanii ittiin qabsaan uummata maqaa dhahatanii ittiin hojjenna jedhan giddu galeeffatanii araaricha bifa gaariitiin yoo xumuranii bayeessan natti fakkaata. Dabalataanis immoo uummanni Oromoos ta'e dargaggeessii fi dhaabbattoonni garaagaraas namoonni dhuunfaa kanaan duras uummata Oromoof ni qabsoofna jechaa turan araarri kun bifa milkaa'aatiin akka xumuramuu fi dhiibbaa mataa isaanii gochuu qabuun jedha. Kun immoo uummata keenya irra jireessaan uummata keenya baay'ee fayyada jedhee waan yaaduu fi qaamni kamuu bifa danda'uutiin araarri kun bifa milkaa'aatiin akka xumuramuu fi dhiibbaa gochuu qaban jedha. Dargaggoonni Oromoos bifa tasgabbaa'aatiin haala naannoo isaa jiru giddu galeeffachuudhaan miiraan osoo hin durfamin araarri kun bifa gaariitiin akka xumuramuu fi hunduu shoora mataa isaa bahuu qaba. Gama kanaallee abbootiin amantiillee akka amantii isaaniitti uumaa yoo kadhatanii araarri kun bifa gaariitiin ni milkaa'a jennee eegaarraa odeeffannoo gama sanaa dhufummoo dhabuun gargaarsa rabbiitii wajjin yeroo dhiyootti oduu araaraa gaarii ni dhageenya jedhee yaada akka kootti goosa. Ayyee galatoomi dargaggoo daraaraaf gaafii waliin taasiteef yeroo gaarii qabaadhu. Ishatillee carraa kana naaf kennuuf guddaa galatoomi. Yoo yommuu taateef gaafii gabaabaas waliin taasisuuf. Ayyee. Akkuma beekamu Taanzaaniyaatti mariin araaraa waldhabdee siyaasaa fi gaagama siyaasa Oromiyaa keessa jiru furuudhaaf mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamaa jira. Haa ta'uti malee hanga ammaatti tilmaama namoonni dhuunfaa kaanii alatti gama lachiinuu ibsi kenname hin jiru. Tarii ati maal eegda marii kanarraa akka dargaggeessa Oromoo tokkotti? Wanti addaan jiru martuu nageenya barbaada yeroo ammaa. Ayyee. Akkuma guutuu uummata Oromootitti hundi isaatu namni martuu hawwiidhaan kan eegaa jiru nageenya. Ayyee. Anis akka nama tokkotti osoo araaramanidha namni martuu kan barbaaduu fi akkasuma hawwiidhaan kan eegaa jiru sisu. Ayi baay'eessa miidiyaa hawaasaa irratti namoonni saayidii qabatanii garaagaraatiin yaada isaanii kan ibsan tariitiin mootuu yaadota summii ta'an kan araara kanaaf marii kanaaf hin tolle waliin hin deemne namoonni garaagaraa yaada tilmaama mataa isaanii yaadaa fi qeeqa mataa isaanii kan kennan ni mul'atuutiin hawaasni saniif akka hin burjaajoofneef akkasuma mootuu dargaggoonni miidiyaa hawaasaa irratti haala itti fayyadamu miidiyaa hawaasaa irratti marii kanaaf maal gochuu qabu itti yaadda? Wanti miidiyaa hawaasaa irratti wanti jijjiiramuu jira garuu wanti miidiyaa hawaasaa irra jiru lafa hin jira jechuun ni beektaa? Ayyee. Dhugaan lafa jiru mootuu namni kamuu yeroo kanatti wanta hunda caalaa nageenyaadha kan dhoobate isa barbaada. Ayyee. Mariinis nagaa ni godhabama araaraan ni godhabama jennee eegaa jirra hawwiidha. Ayyee guddaa ulfaadhu afgaafii nu faana taasisa.